nama ameen jedhu fata'u. Amen. Ani baay'inuma wacan baay'isu garuu waan ani sirraa darbadhu sirratti ta'a. Amen. Si jajjabeessus maal godhani nama waggaa baay'ee tajaajile waan ta'eef taataa isaan garuu gooftaan waanuma dubbadhu sirratti hojjeta jechuudha. Amen. በእምነት ብቻ ኮኔክት ስታደርግ በህይወታችሁ ላይ ይሄ ቃል አካል ለብሶ ይገለጣል። አሜን። ኢንስ ጄሰስ ሲኖርሴር አሜን። ከስማ ኮዴደስ ከደረመኒ ባይ ትሪጀሩ ሰሞኑ መከነው ከሰኮ ቡላቱ ነው ከናፍ መትሪኑ መከሰ ደቡት ወልዲያ ከናፍ ሲቪስታ አሜን። ነርከ ከገረ ኮት ቀቢቲ ኢኒ ነጄሰስ ነዱርሴራ ይዳ ኢኒ ነጄሰስ ነዱርሴራ Yoman te lafa namni jeeletti. Amen. Lafa biyye jeeletti. Amen. Lafatti namoonni hafaa jiranitti. Amen. Tuusi ta'e ameeni jedha. Ati naaf ta'eera gooftaan. Amen. Dhiirri sameen jedha hin duutanii. Amen. Sagaluma jiraatu keessaa ba'a. Amen. Eshi Iyyaasuu sadii irra jira. Iyyaasuun fi Israa'eloonni hundinuu Shitimi ganama bariidha kaanii gara laga Yordaanos isa dhaqan utuu gara laga Yordaanos inni dhaqan utuu lagicha hin ce'in achuma hin buufatanidha. Guyyaa sadii booddees warri geggeessitoonni iddoo buufata keessa adeemanii namoota ajajanii saanduqa kakuu Waaqayyoo gooftaa keessanii isa lee'oonni warri luboonni baatan yommuu argitan iddoo buufatanii kaa'atii isa duukaa bu'aa. Yeroo saanduqi kakuu inni lee'oonni baatan sun yeroonni ka'e isin dura deemu isin maal godha kaa'aati bakka buufattanii isa duukaa bu'aa sokkaa'e wanti dursu tokko jira jechuudha. Waa'ee gaggeessaa kanaan isinitti himu naamusan isinitti himu amuummachuun hin danda'amu irriba rafuun hin danda'amu wal ilaaluun hin danda'amu. Si'a tokko wal ilaalaa mi tokko lama sadii ilaali isa booddee as ilaalaa hin gaawa. Amuummachuun hin danda'amu. Tokko si bukkeedha amuummannaan hin darba amuummiin Waaqayyo nurraa himata. Obboleessa hirribaa jechuudha. Kanaaf daqiiquma 15 hanga 20 kutaa kana konneekti guutu. Kontekestiin ergaa kanaa Musee irraa jalqaba. Museen biyya Gibxii keessatti dhalate achumatti guddate. Guddinaaf dhaloota isaatiif du'atu jira. Yeroo guddina isaatiif yeroo dhaloota isaatii kaasee maaltu jira? Du'atu jira. Du'a sana sin darbe. Gaafa inni du'a sana darbee jiru deebi'ee manuma mootummaa taadha isaatti guddate haadhuma isaa biratti. Iyyata kaffalellati. Kaffalamaa fi achitti utuu yeroon hin ga'in saba kombilii sabaa isaa hidhee gadi ba'e. Gibxii fi biroota wal lolaa tokko hojjeesee tokko fayyise. Borumtaa isaa mogosuma isaa wal lolaa isin immoo maal taatanii jennaan isa kaleessaa yaaddee dhufteeree maal tabbaa bildiris irratti nurratti godhee jedhaniitu irratti ka'anii jennaan baqate. Yaanni Musee keessa ture sirriidha garuu yeroo isaan ture yeroo miti. Amma namni nan du'aa'edha sirriidha ergaan kee garuu yeroo isaa eegi of hin ajjeesini. Yeroon barbaachisaadha. Ofan fannisaa'edha yeroo isaa eegi. Gaafuma kee buleetti guutamtu fannisi. Nan badaa'e Araban naqaa'edha. Dubaayin naqaa'edha Ameerikaan yeroo isaa eeguun barbaachisaadha. Wanti keessa kee dhufe yeroo barbaade du'as ta'u jireenya. Makibab keessatti wanti hundumtuu yeroo qabaa'edha. Du'us jiraachuunis heerumuun fuudhuun dhalchuu dhaluun jaallattee fuuta malee jaallattee dhalchitu ilaaltee fuutaa wanta ni si ilaaletu gadameessa keessa ta'a. Kanaaf yeroo barbaade yeroodha jechuun waggaa 80 guuttee duuta jechuun 15tti sin duuta wanti hunduu yeroo qaba. Kanaaf kormaan indaanqoo gaafa qooxii yaabbatus gaafa gadi bu'us yeroo qaba. Situ sa'aatiitti bibiti sagaletti kan inni kuukulu. Isumatu beeka yeroodhaan keessa kaa'e. Waaqayyo gaafa potential taayitilii tokko gaafa si keessa kaa'u yeroo isaa jiru. Inni wanta jechuun hin kaate jechuu miti. Haasanatti buusa ol kaase erga ga'e. Ergaan dhaga'e ante gidduutti raajiitti dhabsiisuu barbaada garuu himantas gabbaa. Raajoonni jirtu miti jirtani isintu itti darba. Anarra narra lafa mi harka kee ol kaase. Gaduma qabiiti baay'ee nama dubbatiniiti nan ce'aa jedhani. Nan ce'a. Ce'uun koo murtaa'aadha. Ce'uun koo murtaa'aadha. Akka Museen ka'etti nama 15 baasu. Dhumarratti warri Gibxii isaan yeroo nan baqate biyya Midiyaan biyya Yeetroo abbiyyuu isaa intala isaa san irraa fuudhe Sifoora.
Achila kajira waggaa 40 bushaayetis nama mootii ta'uu irra turetu yeroo malee utaaluun kana nama godha. Amma namni imba enu achi ta'eeru አይደለም achitti nageeti fiisaa tulaalama maal yeroo malee akka nama bilisa baasa jechuu isaati. Yaadichi sirrii ture ግን ያስፈልጋል ጊዜ gaafa yeroo isaa ta'u garuu hundi qoraattii keessaa wanta kaabidda argee itti adeemu iddoon kun qulqullaadha kophee kee ofitti baasi. Kophee kee ofitti baase jechuudha ati nafsee gadaayidha jechuudha. Isa irraan fattarraa jaabiidhaan dhattaa jechuudha. Si wajjinan ta'a jechuudha. Waaqayyo Musee wajjin ta'u biyyuma tulluu Siinaa irratti jalqabe. Dhaqasaa galaatuu digibsiin naqin. Arra garuu si wajjinan kalee qofaa kee kaate arra garuu maalan ta'a si wajjinan ta'a jedhe. Antamitti ani arrabni koo didaadhaa jennaan Aarooniin hin qopheessee jedhe. Silan qophoofne Yesuus. Ani sirriin taasisuu hin danda'u jennaan nama giingee kun achitti qopheessee yammaa iffattaan diffattaa argo. Naannoo Oromiyaa Amaariyaatti qaba Amaariyaa Ingiliziyaatti ku danda'a. Giingee garuu afaan warra Kibsii fara walitti kan eeguun jiru. Waaqayyo qopheessi. Siin galle rafiga ayyo Oromoo. Merka kee olkaas. Waaqayyo sii qopheesseera. Yeroo tachiratti nama deemuuf jedhuun argaa. Yeroo achi taa'u namoota boorsaa fafannifatanii argan ba'an dhuguma moo edeen yaadaan ilaaluu barbaadeen dhuguma moo miti mul'ata lakkaa baay'inaan namoota jijjiiruu qabanaan jechaa ture. Yoo fudhattetti fayyadamte. Negesti gaafa inni dhaqu waaqayyo ajaa'ibaadha. Achi immoo isaan nagaan yennaan milikkita sii kennaa jedhe. Attamitti na wajjin ta'uu kee barraa jennaan milikkita gosa garaa garaatiin wajjin ta'e. Gibsiitti geessi. Yeroo dhaqu baay'inni sabaa ulfaataadha Israa'eloon. Indee warra kana baasuu hin danda'an hin dandeessaa jedhe waaqayyo. Hin dandeessa jechuun isaas wajjinan jirachuudha. Inni kaan ta'e gaarnan nyaale. Waaqayyo sin gargaara jechuun rasu wajjinan jira jechuun si wayya. Sin gargaaraan ba'aa wayii sirraa fuudhee takka si deebisee sitti deebisee jechuudha. Si wajjinan jiraan yeroo amma deemsa xumurtuutti. በኢየሱስ ክርስቶስ ማላሳ hamma deemsa xumurtuutti hamma መጨረሻatti. እስከ ለመጨረሻ እስከ ዓለም ዳርቻ ባቂን ጭንቀሙን kanuma tergaa እግዚአብሔር ምስክሬ yoo tamanuu dhabaate sheekii ala kana darbaa jiruuf ta'a malee sagaleen lafatti nafu. Attam goota gaa sagalii gadi hoggaltu inni mallan lama nogana daqiiqaa 15 ta'e sa'aatii 5 gara siinka. Waaqayyo si haa eebbisu. Baay'ee si jaalladha warras bukkee jiranii. Baay'ee dhuba waa'een kennadi baay'ee raadiyaan itti. Halleluuyaa. Bakka as ilaalaa gahe. Gidduutti wal ilaaluu barbaadanii ennaa hin carraasinii kenneen. Gaafa Gibxii dhaqee jedhu nama 600 dhiirri bichaan nama 600 keessaa 300 yoo haadha manaa qabaate haadhi manaan 300 taati. Walitti 900 daa'ima yoo qabaatan gara miliyoona tokko tuqaalamaati. Saba akkasii fuudhee ba'e geggeessuudhaaf Waaqayyo wajjin jira. Geggeessummaa Waaqayyo karaa lama process and the miracle. Waaqayyo karaa lama si geggeessa. Tokko processiidha. Maa inni isa jimaata geessu jimaatuma geessa malee kamisan geessu. Process. Alabuu kan tola Matiyaas. Waaqayyo galata kee. Ilaali. Isa qadaamee kan sirra jiraatu kamisan geessu. Yoo roobiin geessu achuma geessu process. Irra utaalte dookumentii digrii taatee ministeeraan taatu. Inuma baratta 12 fixaa yuunivarsiitii galtaa achi baataa hin eebbifamtee yookiin waan tokko taatee hojiiruma barbaadda. 4 kiiloo dhattaa addana qaasaanchisiin dhattaa beeksisa dubbiftaan galmooftaa interviyuu fayyadamtaa bakka raayitingii maal eksaamii fayyadamtaa hin dabartu. Process. Geggeessummaa Waaqayyo kiristaanota geggeessummaa processiiti. Israa'eloota waggaa 40 geggeesse kan isaan guyyaa 3 achitti galan. Guyyaa 40 waggaa 40 gaafa naannessu aasooraachoo. Asumaaf asitti tursi. Gaafa si tursu barbaadu kamisumaaf jimaata gidduutti waggaa 10 sitti ta'a. Gaafa si ceesisuu barbaadu waanumatu waggaa 10 kan qaqqabette daqiiqaa 2 gidduutti. Alaatti sabni akkasii. Kaballaa keenya attamoo ameen jetta. Dhuguma immoo itti yaadati. Alaawus rakkiseera. Kaballaa biittaa. Naannoon keenya cimaadha Waaqoon nu gargaari malee amman tasgabbaadha. Bal mattaawoqiyaa miti itti kenniti. Bal guyyaan sarara darbe.
ati dhaamuun kee namni mattaawaqee adda agarsiisuu kee haareffachuudhaaf jireen gidduu kana waajjira dhaqee ture bal'eef yaareffatu qal'ee asillee waan okay garasa maal akkan jechuu barbaade sii gal gaafa waaqayyo process godhu torbee tokkotti torbeen dhibbasitti ta'a torbeenuma lamatu baggaasha sitti ta'a process yerumatitti guddattu yerumatitti hojjetamtu yerumatitti gatamtu yerumatitti laanfatamtu yerumatitti yeroo dhabdu yerumatitti cinqamtu yerumatitti boossu yerumatitti gadi baatu yerumatti obboleessi si galu haadhoon si galu amaatiin si galu abbiyyuun si galu daa'ima dhalchi jedhamte si galu wanti hunduu si galu dookimentiin si galu maastarsiin qaba zeeroo digiriin kee waan hundi kee zeeroo process geggeessaa lama nama geggeessa lama geggeessaa akka dinqiiti kan waaqayyo nama geggeessu inni moomaa'in ati nadaajii gara Jibuutiidhaan eegdan ammaaf ammatti qaxxaadha osoo bishaan baasu jechuudha. Akka kee as qabi. Xumureedhaan irraas takaalan deebi'an waldaabee guddaan isee dhufe. Yesuus waaqayyo galata kee. Harka kee as qabu. Maal gaafa midhaan nyaattan akkasuma hedduu isin akka kuutanii immoo baay'ee harka kee raajiitti qabi. Waan raajii jedhu montaa. Ergaan bakka lamatti qoodama tokko mul'ata argita lama afaan keenyarraa waa kaa'e waan ta'eef waa manu dubbannu ta'a. Eliyaas ko mukaa gaafa inni cufee samii gaafa inni cufee yaa waaqayyo samii cufuu itti faarfate bibisi cufee radee jalaa biliki afaanii wajjin jira as qabi. Ilaa geggeessaa akka dinqii geggeessan tajii sadii asitti. Maali akka marii godhata jarichi homaan jirta. Geggeessaa akka dinqii yaa process haa komishan. Yaa process guddaa yaa process hirmicha. Wanta dinqii naanna'aa oote kun akka dinqii tasiiri jira. Geggeessaa akka dinqii. እግዚአብሔር በሁለት አካባቢ ነው እርምጃ ወይስ ሊደር የሚያደርግ አንድ ፕሮሰስ ሁለት ሚራክል የትኛው ነው የሚሻለው በሪ አትትላነት በራከት ፕሮሰስ ደጋየራ ያመንቴስ ዲቱ ከለከዲክ ትገከ ከሙጃታ የሮጣም የሮፉለ ለቆና ተሰካየ ቢሻለም ኔራል ቢሻለም ገሪ ቆይ ሰባንን አልተቆነ ይላል ቢሻለም ኔራል ቢሻለም ገሪ ሙስ አቤት ዳትም ወይ አቂቲ ጃርሶሊ ከሳገመ ሰለ ዳበዱ አኒሞ ማልኮ ሲኑ ረበርሳ ጋሩማ ኮ ሲኑ ረበርሳ የሮሰለ ቢሻኒ ባይ አሜን የሮዋ ቀየ ሚራክል ሲገገሱ መኪና ሲኑ ረበርሳ ጋሩማ አሜን ጋሩማ ነው ቀየ ከሰ ቢሻንቱ ጅራ ጋሩማ ቀየ ከሰ ቢቴንቱ ጅራ ጋሩማ ኮ ሲኑ ረበርሳ የሮሰለ ከታ ወይ ረላወዳ አጭ ከሰ ይቱማ ቡታ ገዲ በዲቻይ አሜን namoota kuma meeqa ol kan olaase in the miracle leader miracle ansabaki da baizwe miracle bullet budenan gani bori ko kulesa budenya tu asilala bikirtu ni garu burgana ato jigeban of kulesi budenya ta bishanam gani ingagabden indudan burgana bishan to budenya ta bishan sinut ati garu mante galgal kan of kulesa budi ojinge malat of kuleso borgalemo inni fidu bitenam waaqayyo goftaan borgalema gaafasan irriba taani maalumatu taadani garan saani coggarran saani miidhame gaafa gadi baani wanta akka biqillee haphi isa gibsiis miti isa kanaanis miti isa chismiti bitemira leela injera uto ergaa kee fudhatte si awwaata bitemira wasiri mukesa samanya tubeti kiduka biteen qophaay la antesa sana amarinya rendesa la kanaba menje talat majaraka kula atakeri chala kapol kasi kiduka na akake kesa ngiti bitesi babas biteen yes sense na bodi antik sagale ba Jesus kan sagale sense na bochaji ya mullata kun erga amma sense na bod andu badeje marinu mata kiduka na biteen adake sagale sababu sa ya leader የሚያደርግ በድንቅ ነው በድንቅና በታምራት ያ ቦርጋናማሳ ቢደዋን ተካ ሃፒ ተቆቶ ኤሰጅራ ማሲብ ዱንካነ ሳኒ ከሰ ገረጨ ኤጅራ ይንፉዳታ የኛታ ተከዲመኒ ደመኒ አይ በረዲም ጽፍለ ፎኛና ፎመራዱ ገልገለ ከዶ ኩሌሳ ቦርጋናማ ፎኛቱ ማጀቱ ነው ኢሳቦ ታዲቅ የሚያደርግ ሊደር ከነሱ ጋር ስለነበረ ittuma sande manut bakkuma sangaane dinqi kan godhutu wajjin jira kekkes isatti si wajjin jirut
isa si geggeessuut waan dinqii sirratti hojjechuu danda'a. Wasaanyu kaantee gaari የምራመድ ሰውዬ ነው። አባኪ አብደታ ዮቴ ሃለኪ አብደታ ዮቴ ወጋጂ አተመገይ ቃ ዜሮ ታት inni si wajjin jiru ganama kana garuu isan dullo zero irraa kaasee xaaraa irra galsita harka kee lamaan raasiti yadiina koera amaatee ta'eera amma garuu jira sarraata kooteera karoomuu ta'eera lasii ta'eera sasanaa karoomuu ta'eera siifaafuu geggeessaan waaqayyo waggaa kana si geggeessu akka dinqiiti. Geggeessaa akka maali? Akka dinqii. Lafuma ta'ee bootteetti kan bishaan fidu. Nadaajin biyya Addis Ababaa keessaa gaafa dhufu hamma bootteen 7-5 Jibuutii irra fidee gashuutti maal ta'a? Hunduu kiraawudii diitaa makiinaan waliin ga'u maal ta'u maali? Nadaajin amma dhufee galuutti. Isa sana garuu amma iddoo biraa fidutti obsaan jedhe achumatti isa booda. ለምን መንፈሳቸው ከእግዚአብሔር ጋር የተደበላለቀ መንፈስ ስለሆነ እርምጃቸው ሊደራቸው አቤት geggeessaan isaanii wajjin waan jiruuf guyyaa utubaa duumessaa maaliif utubaa duumessaatiin geggeessa yoo jette immoo aduudha baraa keessa deemaa jiru achirraa aduurraa ittisa fuulduraan halkan abiddaan geggeessa utubaa abiddaatu maaliif 24 sa'aatii akka isaan deemaniif kudha lama ciisanii kudha lama akka hin taaneef sa'aatiin 24 ittuma fufanii akka isaan hin dhaabbanneef halkaniif guyyaa isaan geggeessa. Waaqayyo siyaa geggeessa. Abbaa manaa keerra, haadha manaa keerra, warra Ameerikaa jiranirra, mana keerra, gansaba keerra, silxaana keerra, waaqayyo siyaa geggeessa. Geggeeffamaan jira jedha. Kanaafuu jaatamu jedhame. Hin nyaatamta? Nyaatamtu. Gaafa waaqayyo si geggeessu maaltu ta'a? Karaa rabbanama, balbalaa rabbanama, seenaa keetu jijjiira. Gaafa karaa tokko sitti cufan karaa tokko si bana. Ani kutaa qoyeesti. Hojii argamootaa 12 keessatti kaleessa Yaaqoob ture. Arramoo Phexrosin mana hidhaatti gashan miti. Maal gochuun? Qaaluu ajjeesuun balleessuun. Innaa borumtaa sana namoonni baay'een kennaa walii kennuudhaaf qophaa'aa jiru. Maaliif Phexrosin du'a? Mootiin immoo silxaana dabalama filannoo. Waan baay'ee irratti isa fayyada Phexrosin yoo ajjeese. Isa booddee namittiin kuni hin taatu kennaa jiraas zeerootti adambisaa jedhee waaqayyo. Phexros gaafa mana hidhaa keessatti gale dachaa 4 hojjetaa wattaaddara 16 ta'e 4 baarrii 4. Wattaaddara 16 ta'e inni garuu ciise. Atammatu borbeeta mangistii galtasiin jedhan yoo fooqaa mul'atan ciiftu isheettee boqote. Inni garuu goran du'adee ciisa boqotee maaliif isa baasu beeka. Tokko akkuma kaakayyuu keenyaatti ta'a. Maal taataniisi? Makaakayyuun keenya mangoo tokko jala ta'a kotti siilaan. Yoo addunyaan dhaqes hirpasaadhaa jedha. Yoo galmeen dhaqes hirpasaadhaa jedha. Iji isaa baay'ee kolfaa yoo itti daadhii bitteefis konyaakii yoo itti bittees biiraa yoo itti bittees aannan yoo itti kennin fudhatee maqaqan godhan keetti siilaan. Garuu jaalalli moo kan isaanii caala ishee biyya kanaarra ishee ammaarra isa kan isaanii caala. Haadhi manaa ammoo waanuma baay'eedhaan akka baakka abdi garuu kotti ilaala. Waaqayyo nurraa ta'a. Armee keenyaatti waliin jaallatanii masaanuu beektu baay'ee waliin jaallatanii tokko tadda baasaa wal foggoon. Isheen kun addunyaa isaa wal miti jaartiin isa achisaa wal miti. Ija kee boolla keessa kaawwatti jabbiidhaan isheen kan keenya. Isheen achis ija ofumaa jabbii gidduutti duute malee jara lamaantu waliin jedhe. Hin gashan waliin foggoon. Hin jaallatan. Miidhama isaa qabdaaf yoon. Wayii gudii. Wal foggoon. Jabbii si alamoo akkuma wayii ishee godha itti sobdee jabbiin ofuma raabatti akka wayiyyuu ta'an jirtu waliin jedhu isaan dachi waliin jaallatan. Akaakayyuu keenya ajjin baay'ee wal jaallatu haadha manaa ishee sadaffaadha akka girgir jettu warri lamaaniin darbanii ishee sadaffaan dhumaan jettu cocollee haraqi duddi machooftee galtee halkan dhangaadhaan tumaa bula maaloo du'eera namni itti dirbatu hin jiru beekamaa. Nuyi immoo seena gifii keessa qabanne hin ajjeese bordu'aa ishee waala. Warri keenya gammadu gaafa borganamaa abbaayee namarraa marqaan bishaatee raakottaan jaartiidha maaliif ishookaa jaartii koodha egaan gaadhaan tumaa bule isaanii wali ganaa duutaa min barattaa min galtuu mee harka kee ol kaas isa si ceesisu si dura eegaa isa si ceesisu ameen hin jettanii ameen hin jettuun inni maal si duraabu isa si ceesisu
Maal kan barbaade siigal yaa የነበረው ጉዳይ ከኢያሱ ጋር ከሙሴ ጋር የነበረው ከኢያሱ ጋር እንቀጠለ አከለማ ማርኛ ቢኩ ነው ጎዳ ጥሩ ላይ ማርኛ እንኳን ባስ ስለማንጀት ገሩ ጥሩ ላይ ወማኮ ከደም ቢን ሞዮለ ይችላል ኖሪ ቡራዩ ተቆ አስኮች ሲደርበን ገረ አዲስ አበባ ማርኛ በከቱ ራይኑ መክሊስ አስኮ ከኛ ሰላም ነው ትጀናን እንገለገል ዛሬ ሽለ amma yeroo kadhannee maal jenne saatuma shakkeessa buna dhugnaa meennee gadheeteenyu eessaa dhufta yeroo jedhu boolee ga'een bariidhaan boolee ga'ee deebi'aadha maattachi as fiisa gadi ri'achuma mootuttee galgalan galtuu baan jedhaan gadi fiisachi as lafa mana bunaatti saa maarinyaa baqata siidaa iraan nama maarinyaa baqatu mana wanni tokko tokko mee namasi bukkee jiru gatiittiidhaan itti bu'itii akka dinqiitti geggeeffamtaa jedhetti Budeenyaat galgala kana of kulleessaa bishaan nutti galgala kana of kulleessuu jechuun afuura dabalaalleqe sanaan bordiinqee waaqayyoon argattanii amma afuurri tokko wal makaa amma saa'ol yeroo afuurri amaan itti ka'ee akka of ajjeesuu ga'u daawwitu malte ergisuma nariyat gitaara taphataaf miti gitaara taphataaf yeroo sana feene nan boqonne afuura faarfannaati gaan takka ture immoo eebootti darbata isumatti inni immoo afuura isa wal makaa amma siistariin koo tokkotu mana keenya jira siistariin kuni hin faarfatti Imparfatti somarra oleennaani FMG paasiidha waan ta'e argatteetu sirbii tokko kan warra Naayijeeriyaas akka daansee tokko jedhu eetti amma ani immoo alaammastaawwattiidhaan ilaalaan ol dhaqaa'eera gaafa balbalarra ga'ee maal hojjettaa gam jedhuun akkeetii lammatte maal hojjettaa nan borciin balleessaa jiraamette maali daansi jiiba kee jira borciin akkeetti jira isa kan Naayijeeriyaa wal makaadha afuurri namoota baay'ee ol kaase afuura wal makee sirraa kutu waaqayyo Malato omayun jettu me akka kee darbatu garuma kootti afuura barakana keessa waluma keessi liqimsu barbaadu sirraa addaa baas askee jira borci isa borci qabduun garuma xifattu dhabde kana waaqatu ishee gargaare tu kaballaan diimeffate eleen nageetaa waaqayyo sii baniisu gaafa waaqayyo si geggeessu karaa kaleessan jirre sii banama bakka sii banama moo sii banama amma Pheexroosiin kan waaqayyo Pheexroositti eenyuun erge yoo jettanii ergamaatti malee paasteriin utuu ana ta'e kadhadheef hin ba'a jajjabaadhu gaa'edhi minaan kenneefi waaqayyo garuu raajiitti ergamite raajiin waaqayyo sin baasa jedhee deebee gala malee hin baasu waaqayyo Pheexroosiin gaafa banu isuma achi keessaa baasutti kan torbee kana si fayyadu anaaf paasteriin isa si baasu isa harkaa si baasu sitti ta'e amma mana keessan gaafa gara waldaa dhuftan alaan cufattanii dhuftan gaafa galtanis alumaan barattanii ol galtu Pheexroositti kan cufame alaan itti cufame kan baname garuu keessaan akkamitti qulfiin alaan cufame keessaan banama jaalduu qalii baatee naa toosse karaya karaa namni hin banamne karaa gootoon keerrama himuti amlaaki የሌለው የማይደፍርበት መንገድ warri waaqayyoon hin qabne karaa isaan defaruu hin dandeenye irra si baasa ati waaqa qabdi kanaaf Yordaanos hin sodaattu ati waaqa qabda galaana diimaa qayyibaa isa Eertiraa jiru hin sodaattu sababii isaa አምላክ የሌለው ሰው የማይደፍርበት መንገድ በዛ ነው ያዞራቸው አቺናን ሴባስ ማልጎዲ ማርፌ ማርኛ በከረሻ ከሉን ይሙ ዋን ተቆ ዱጋ ጎዲ ማርፌ ካና በሜና ጀዳለ በማርኛ ወፍታለ ወልፋት አሜን መፈታይዲ ሚለኪ ወደራ ካዱቲ ባጉመነስ ገይዲሜ አማ ይሎታ ከመቱ ላልቴ የሆነ እሰከሳን ጅረን ቤቷት ኡፈታ ተፈቱ ጀሪን ኡፈታ atama asuma geesse jajjabaate kanatti dibatte fataayette mataa kana qalamuu ittinette akkasuma jechuun keeyyummoo waan tokko meegalate fadusuma ganaaf geddaran ishee kana ammaa fadhi isin iyyan booda paasterii isin adoo waggaa seera garuu fataayichuun humti kee ila asittiin dibdaa hin qayyinye yoo waan dibbanuu isin qabnu du'aadhuma amma naa baasee paasterii ladaalachuu haaluma keenya deema garuu noomatu si bulcha maal jechuun kan barbaade sii gala iddootti jirtuu fi iddoo waaqayyo sii gayyuu galagal ilaal meefatoo kee waggaa kudhanii galiitti maratti ilaalteen beektu ittiin dhaabattoota ammoo kun iyyuu jijjiirama lawuutu baga sii ta'e diinna gubattu ameen jedhu jijjiirameera jedhati fotoo kee waggaa kudhanii argineetu 15 akka nama kuwa erika sila tarree galtanii illee kaatu ammoo miilli tokko garas inni tokko garan inni tokko maaloo kun iyyuu waan tokko
Liideriin koodhu bakka si geggeesse waaqayyo. Isa gaariitti borimmoo osoo hin jirtu hin dabartu. Dhiittaaf salphinaan irratti baay'atee hin jedhin. Biyya gimbii jedhamu tokko yoon beekta ta'e gimbiin baay'eedha fakkaata addana keessa. Namoonni tokko akka koo kana lallaban dheeressan. Tokko akkuma keetti ol baheeduma addanatti lallaba xinnoo dheeresse fakkaata. Luboonni immoo sa'aatii eegu malee lallabaamee jiranii fudhatan akka kee. Isaan sa'aatii eegu hin dabarsamoo hin xinneessa. Inni sa'aatii ilaalu. Utuu inni sa'aatii ilaalu jireenyiif jala darbe. Isa booddee irra dabarsee amma xumuraa jedha. Inni immoo namichi nama lallabaa afurriitti dhufee malee qilitti godhe ol ka'e. Dhiittaatti dhufee dhaqeetaa hin dabarsite jedhee. Qaanee namni ofaan qabatee naan dhaqeetaa. Torbee tokko booda saba kaan waaman addisaa baana. Namicha sakkasiinuu ergaa jedhan. As gal. Takka taa'ee wayine jedheenna. Isa gaaf tokko lubni sun tokkicha dhiibee ergaa addisaa baa torbeetti dhabuute utuu lama naa dabaleera ta'e yoona Ameerikaa keessan jiraa jedhe. Ameerikaa jettoo iyyaati. Harka kee ol kaasi. Dhiibbaa namaa sodaatin. Caba namaa sodaatin. Nama ameen jedhu uffatau. Guddisuudhaa fi wantu sodaatin. Ani nama rakkina keetti guddate. Rakkina biddeeniin qabu. Rakkina karaa wangeelaa malee. Biddeen warri keenya abbaa fedhe. Oltaa meeqa jiraachisu. Bunni warra keenya kun taala meeqa qaba. Xaaxaa kanaan qabnu. Kutaa kudhanitti kufee miti kan wangeelaa wii ta'e. Ziyaabeer misikne. Qabxiin ilmi naa deebi. Teoloojii digirii isa biyya lafaa digirii. Waaqayyo galata kee. Isa jaraa digirii amma tu nakka taraan hin mandata. Nakka koo haasaan gashiin immoo kaabineeta. Ergaadha. Naggar kwamee jiru yaa qofa. Dhugaadha. Karaan beekamni naa baadha. Yeroo waaqayyo geggeessaa kee ta'u geggeessaan bara kanaa bara 2018 geggeessaa akka piroosesii osoo hin taane akka dinqiiti. Namoota baay'eedhaaf seensira gochaa jira. Nama 14. Zanabii awwal dikaam tola bachiina maknaadiyaas ol kaasi. Warri ala jirtan warri keessa jirtan sagalee kana kan dhageessan. Geggeessaan 18 kun akka dinqiiti. Namoota baay'ee balaan konkolaataa, balaan ibsaa, balaan rakkinaa, balaan bokkaa maaloo hambisaa yeroo kan kee garuu akka dinqiiti. Akka dinqiiti jechuun ammuma du'a siin jedhu ammuma jiraattu. Ciisee dhukkubsatee jiraattu jechuun mirganamatti bitaatee jiraattu. Mana kee geggeeffama hafuura kee maali? Yaa jennaan tolii bakka geggeessaan akka dinqiiti bakka akka dinqiiti. Waan arguu kudhan argitaati. Waan nyaatu dirribii nyaataati. Waan uffatu dirribii uffataati. Sababiin isaa geggeessaan kee 18 akka maaliiti? Akka dinqiiti. Akka dinqiiti. Akka maali? Namoonni naanna'uu naa wayya xinnoo isheen obsaa jettanii. Sinnaannaa hangaruu akka dinqiitti jiraachaa jira. Takka deemoosa naa deemee. Dhuguma maal ani yoo ofii kootti gaaffii taasisa tokko. Mina galateeffadhaa. Takka deemoosa nyaate. Waldaa irraa deemoosa nyaate. Guyyaa tokko araba ishee gooftaan beekne birrii naa jedhe. Araba gooftaan beektu. Warra musliimaa maqaa Yesuus dhaga'uun barbaadaniin sarraatanyaa tokko takkaa warra achiiti kana baay'een galadhu sarraatanyaa tokko kana deennaan innumti wayii jilbeeffatan kun maa'inni na Yesuus keenyatu karaa namicha tokko waan nuti dubbachaa jira adda addi Yesuus keessa dubbataa jetti hafuuraan mee hankoos naafa dubbatu ishee akka raanii kadhatu hankoos naafa dubbatu temee irratti kadhadhaa waan ijoo isheetti maayyetti takka ture ennaan waatti ni miidhee hafuurri ennaan Fabrikaa tokko dhaabuuf jetti hin taa'e inni bira darbee isheetitti ra'abeetu waaqayyo garaan kee mi'akkee anumaaf ka'e. Isheen sun fabrikaa bishaanii hundeessuuf jettee naan waa'ee attamitti bareedde namicha kana yeroo hunda argachuun qabatte doolaara 200. Ishiin jettu ni naaf taalaafatu maali yaa kun? Warra waldaa keessaa yeroo hundumaatti dadhabu kaardii naa guutanii beekadhaan takka deemoosa nyaadhu. Waldaa Masarata Kiristoos sagal hundeesseera. Isa ammaa kana monatu hundeessee reefu waggaa ja'a paastiriitti sila himee. Isa sana immoo sagal hundeesseera. Kun waggaan isaa meeqa ta'e maal 50 gadi jirratti. Qo'imma nyaata reefuudha 18 reefu guute. Karaan addaa siif banama. Nama ameen jedhee bata'u. Nama 14 fuudhiin atti namoota buddeen isaanii geddaramaa jiru. Namoota seexanni karaa kee cufe waaqayyo amma nari'a karaa kee irraa. Sobeessitti mamiti. Baara labagiin taaloo rabashiya. Ela nari'a karaa kee irraa. Namootuma akkas haadhamanii namoonni dhedheerban argeera. Namoota 14 addana keessa jirtu. Raajiin takka kee qabisiitaa waan hir'isirratti raaju.
Amma si addana baatu kaasee. Guyyaa kana kaasee. Korbee kana kaasee. Gaggeessaan kee akka dinqiisii fuudheema. Kayyati moddoo barbaade dhaqii taa'eeti biyya biraan deemaa jira jedhi kan wayyoo kaballaa kee nyaatta. Biyya biraan dhaqee jedhi jedhetti biyya biraan dhaqxa waan isaan beeku waa'ee iddoo wayyee jetta. Sii ta'eera fudhattuu tolu taalte akkuma jiraatti. Yesuus kee taana. Sii ta'eera maqaa Yesuusiin. Utuuti faanni kee socho'uun argi. Baay'eellee mul'ata himuutti ariifadhu garuu seesiidha gochaa ture. Siifa ta'u? Ameen naafa ta'u. Lakki? Naafa ta'u. Siifa ta'u? Ta'eera? Ameen. Jechuun isuma deddeebituudha malee mochumaan badda miti. Gaggeessaan kee akka maaliitiin 18? Amaranyaan nati? Ansabaa kee dhagaa. Sirratti raajii dubbadha. Gaggeessaan kee akka maaliiti? Karaa haaraan siifa namni siin cuftii siifa ta'u. Nama jajjabaatu barbaada. Seexannis Waaqayyoos paastara addunyaanis faranjiinis nama jajjabaatu barbaadi. Nama halleluuyyaan jenne bira hundaa yeroo wal jaalatu. Rabbi sirra buufata fuurrisa. Akka dinqiitti jiraata. Angaruu sentraan ilaa gidduma karaa nan arga namoota ba'anii arga siyaabaas. Yes, ergaan raajaa jiru. Gaaliitii kaanuu seekaara baay'ee. Afurri gooftaadhaa keessa qopheera. Yeroo takka dinqiitti baatu argeera. Gaggeessaan kee 18 namoonni baay'een hafuudhanii haasa'aa jiru garuu an kee akka dinqiiti. Sila buukii garamaa jiru jira amma moo jiras. Waan akka teessin beeku ani mana keessan jira. Haleluuyaa. Fuula Waaqayyoo duratti sitti. Mee Waaqayyo qoy mee jedhee Waaqayyoon baay'ee shaakalaa jedhe. Mee akkuma tini wajjin jirtu ammas dabalataan waan ta'e irratti baruu barbaadan isin jedhee dhuma keessa kottu manaasa'u nama 5 taane mana nyaataa seeni. Nyaata jajannaan isin na kaffalchiisuuf jettu birrii walitti finnaan jedheenan immoo. Dhibba lama walitti finnaan utuma kolfinu walitti aggaachaa jedhe walitti aggaachaa asirra keenya. Waan kun danda'uun wajajennaan gara 5 walii wajajaan cimaa achi ragas akkasii miti. Naa isa booddee utuu kanaan jiru maraatuun tokko fiigaa dhufeeti ati inni gurraachisuun naan jedhe ani gurraacha. Beekaadha. Ati inni diimaan sun mee jedhee naani birrii naa kenne waan tokko naa kenne naani qoyi kuwaa malee dhuftu malee 50tti kenne. Isee achisa ga'u ilaa kee dhugaa. Ila hirma dannas nan dannasiisi yaa jedheen hagamma dubaraatuun karaa koo fayyaa miti. Hin dannasi ante shirri. Ante siyameeqa. Naa jedhe anis akkasuma jedha namoonni xumurutti. Bahee hoteelaa bahee sokke. Baay'aa kun jedheen maaliif nu gaafannee jedhan anoon beekuun jedheen. Hello, abet. Accounting ke sani suma nifti durani ti yere tokko. Ani beeku saatiin accounting ko fudhate. Suma jedheen maqaa koo garuu dogoggoree ni jedhe. Cun. Hinumanii kumishan durgal. Amma shirka gaachaatan sana fuudhaa keessatti deeffadha guwaannaa saawunan cufaan jedheen askabi yeroo itti guwaannaa saatti baatu jira gidduu kana. Nan cufaeraa. Eeffachuu mitiitii namoota warreen keessa dhufanii sanaafsa. Isaa irranyaatu እንደዚህ አለዳሙ እግዚአብሔር irranyaa'e ነው. Waaqayyotu isteekooti. Anomaa hin dhabu. Inni marga isaa keessa kan jiraadhu hin godhu. Taara kan fotariitti nageessa. Inni lubbuu natti deebisa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa irra na geggeessa. Ani bowwaa dukkanaa keessa loonii jedhayyuu. Ulee keetu dhaabbanni kee. Ulee jechuun galaan haroo guute kan ittiin ilaalanii lafa uleen ka'ee ga'anan dur yeroo baran xaaqetti godha gadi fagoodha xaanaan hin jijjiirratu miila mbuutiin xaaqetti godha irra kee xaanaan miilachi keenya maali uleen deema sirra ani deema gara eebba keetiitti asi fuudhee bara uleen tokko dura kee hafu irranya ማለት እንደዚህ irranya bakuma isa qabaan jiru miraakil ilaalin jiraadhaan በሚራክል ነው የምትተዳደረው yeroo Waaqayyoo irranyaa kee ta'u yeroo Waaqayyoo geggeessaa kee ta'u bagandu arraakaa sen lafa akkasin bittan ajajeera maqaa Yesuus lakkii godhadhu dirree dhageen dhiyoodhu maqaa ji'a ja'aanguullee guyyaa biraa dhasa'u tajaajila akka kanaa seeqa paasterii dachirra baay'ee dhabe kottu beeku seenii bahe gaafan seenu lafti paasteriin dhaabatee barsiisu corroqa lafti koo hayriin akkas ta'an maali bishaan lola asin gadi roba cin gadi roba sammi mo baay'ee maali kanoo keessa isanii waaqeffattu yennaani
Kaduma narraa geddaramuu dideera. Qoyme karaa waa geddaran hin beekan inni fidime bishaan hin jedhe. Bishaanichatti dabale. Googin jedhee har'aan booddee lafichi jijjiirame. Kanuma gidduutti mi'a tokko alaawaa ergee fi sadii ji'a ja'a miliyoona sadii dirreedha. Lafa kamii achirratti ijaaranii galateeffannaa isaa garuu na waamne nama biraa waaman. Akkasuma nyaattee baddi isheen kan keenya jalqaba nu waamu malee xumurarra nu waaman. Iddoo lafti waldaa kanaaf kennamu. Ta'eeradha. Siifiyyuu kennamu. Mee warra nooriyaa dhuunfaa keessanii ijaarrattanii keessa jira. Kiraayin jiraata warra jettan. Qoy inni hin milaachu. Ani gareezini hin jiru. Yeroo Somaalee fi Itoophiyaa walitti bu'ee sana buqqaatanii as dhuftanii isinii qubattoota maaliif as qabadhu. Intuttuutii kanaa. Ila as qabadhu. Gidduu kana kan kee. Raajii. Nama kadhadhee nama 28 Awurooppaa jira. Nama kadhadhee nama meeqa mana jaarrate karaan kan kee ta'u. Erga keessa qabu kanaan sirriitti raajii. Kan keetti shifti si godheera. Lanu geggeessaan kekka dinqiiti jechuun damooza kembata jechuu miti. Geggeessaan kekka dinqiiti jechuun mindaa 30 nyaatta jechuu isaa miti. Daariyaa nalakos. Geggeessaan kekka dinqiiti 18 kana jechuun mana warra keetti kana buusu biyyatti galta miti. Akka dinqiiti jechuun ahun saaree nyelle nageekin yinooraal maalanna. Geggeessaa keet akka geggeessaa maalii geggeeffamu kana booda. Proosesiin darbeera mata. Darbeera. Lafti guyyaa tokko waan kudhan dhagaan. Amma siya tokko mee rakkin Yerikootti meeqa naanna'anii Israa'eloonni. Kudha sadiitti naanna'anii waggeelerra jira. Guyyaa isaatu torba malee. Guyyaa tokko hanga guyyaa ja'aatti tokkotti naanna'u. Miti? Gaafa guyyaa torba isaatti siya torbatti naanna'aniidha. Minjiruuyi Iyyaasuu jaarra jira. Marsaan isaa 13 guyyaa isaatti torba malee. Amma torbeeruma tokko keetti rakkina 13 dhageessaa jechuudha. An guyyaa tokko qorameera. Warra kee duraa sangaan badeedhaan guyyuma tokketti. Maali? Harmeen kee hospitaala galteedhaan 2. Maali? Obboleessa kee hidhameedhaan 3. Gaafa dachii galu mana kiraayii 500 daballeedhaan 4 guyyuma tokkotti. Maaloo Waaqayyoon jedhe torbee tokko. Gaafa hiikamu immoo maaloo jedhee qoyimee jedhe qidaamee dhumallee isa mana hidhaatii hidhamee sana dhaqee maal godhee isa definoo baay'anii qidaamee qoyi dhaqeeruma kitaabatti qulqulluu xinnoo ishee dubbiseeta maal godha ni sabbatuma horiillee achi ba'a gidduu kana inni qabne filanne maaloo taman godha nyaanne dhumne inni manjooraa ba'e anaanuma ol galee sireerra taa'uufi gillee gambeelarra heeroo abeet nagaa isinii bata uraachi nagaa gubadheedhaa maallee walayyuu Orominyaan ko isinii galee ayikamu maalitti hittu amen gambeera raasiin dhabu nagaa anaan immoo torbee lama dura naa gara qadhiishi namicha maaliin fitu ituu xumureen jedha aarii keessan jira kallattii afuriin waan afuran dhagaye guyyuma tokkotti nan gubadha waa'ee kanaatiif torbee tokko naanne torbee lama dura waa'ee piroojeektii tokko naa kadhattanii turtanii mangistiin darraa qabee waa'ee ishii Isatu kan naadifame ji'a nama ji'a 10tti 2,200 natu mana kiraayitti dabala. Hello. Nagaaytu. Fayyaada kam jirtu addunyaa reewwan ba'as qabs. Inaari waasiita. Furan yaa beesa bichi inaari waasiita. Sammatana asaa kotichi. Sammatana bicha kolen. Hello. Nagaaytu. Nagaa eenyu lettana masi. Silana maraad amanan tasgabbaad as qabs. Gidduu kana akka wayisii na tasgabbees. Waan asitti murtamaa dhufte kun. Waan asitti cinqamaa dhufte kun. Kahiwate አይወጣም። በስሬና በህይወቴ ላይ በጣም የሆነ ነገር የተባለው ነገር አሙማ ፈመት አዛጎጂ ጅረማ ሊብሱ ይጃል አመዲ ኢሼናቲ ዲበሸነቲ ደበልቴ አሲኮማ ለመነቲ ደበለ ኢየሱስ እዛ ወደኩማ ዲበሸን ይጥሲኮ ጂጂያ ዲበሸን መነክራይች Amen jettu. Amen. Fudhatina tigana galuure hoolaa manatti tani dhuftan maalitti tu koblistoonitti tu maal qabdan matasi. Ameenii keessi wayyaadis. Amen. Waaqayyo kana take. Harreetu binaan bitai.
Maaliif? Qabeenyi keenya hundumtuu ameenii numatti galee. Ameenii isa mana kiraa immoo fidinaa waldaan kan keessanii ameen jedhaa ol kaasaa. Mana kiraa keetti jara dheekkamu. Ammumaa kombatti bakka haasaa kosnan jijjiir maalii kosnan jijjiir. Uffee kumaaf 500 iyyuu tirfiidha miti moo? Tirfiidha miti? Achi 500. Utuma yeroo maali sirkii kee alaa turreenaan jira ree udhatee nana bobeluudha kan jaarsa keessanii inni deeni maaltu ta'e reennaan utuu gurguruudhaaf deeqanii sangaan sun gabaa keetti qabame miti. Sangaalaaf rukutaa. Isa silaa dhiisee silaa eebbis istiidiyoo banadhu. Ameen jettu oolu taate. Sanga asii 2,000 hiikame malee hiikame achi sangaan gabaa keetti argama. Kidaamee galgala moo obboleessi kee ho'ennaa innoo maal godhu sanyoo dhiisanii sanyoodhuma dhuftee mallatteessitanii baay'inaan jedhanii hinaa beddeedee galgala saasa. Maali waaqayyo maali waaqayyo asiinis maal jechuudha kun guyyaa isaa 7 malee rakkinichi 13. Ummati guyyaatu 7 waan 7 dhageessa waan 10 dhageessa. Naan mucaa mana barumsaati ija buruq fabrikaa keessa yookiis biiroo keenya keessa xalaan irratti bare yeroo itti dhuftu abbaan manaa kee ciisa. Hojii ilaalaa dha. Maali waaqayyo gooftaa itti gubattee hin beektu garuu wal faana hiikamaan sodaate. Hiyyeessa bakkaannaa baay'ee nariifannuu suutuma deemna. Abshaalootaan galuu bara rakkinaatti nu galaa qabna. Hiyyeessa bakkaanna garuu nu sooressa. Irra keessa uqqannus gabbanne irra keessa. Doonichi nu baatu ulfinaan nu dhaqa wangeela irraa mannu biyyuu nutti maqa. Boba'een naamu miti keenya miti qoraanefa. Mul'ateen baduu qabuun keenya yoomiyyuu hin ifa. Gowwaana dubbatu jecha isa darbatu waan itti tole. Bukkee qaariyeera mul'anni keenya humnaan duratti taale. Aggaamnee hin dhabnu harki keenya hiixatee waa fuudhee deebi'a. Baay'ee yoo dhabneeyyuu yattuu nu qabnutu danuu nu ta'a. Akkasiin kada. Harka keessanitti qaba guddadhe dhaani. Waaqayyo gara kee ta'a dhaani. Barataa. Barataa. Jaani dubbatu barataa. Hot. Ilaalte na dhaabat. Atis guddadhe ishee kana. Ameen jettani. Ameen. La. Beekaanoo dhiigadde darbadha. Iskoolaarii argataa nan argee mul'ata. Waggaa 15, 16, 17 booddee raajii biraan barbaadan isa tabjuu argee waan biyya haasaa. Kana qofa miti iskoolaariidhaan barate. Biyyatti dhalate iddootti dhalate iddoo warra isaa iddoo maatii isaa kan jijjiiru isa kana. Disiplinii waaqayyo siif kennu naamusaan akka waldaatti akka maatiitti. Si ta'ee waaqayyo jira. Dhaqii taa'e. Koreedhaa warra kanaaf koreen taate. Koree anan baay'isinati koreen hin ta'u. Koreen baay'isiina jijjiira yoo sarara jira. Ani kan waldaa hundeesseef jaarsuma waldaa bakka dhee. Waldaa taphichaa asirratti bakkaati. Siluma keessa koo irra sabaakii. Lallabuu sila hungee koo irra maalti gahi. Achitti badee asitti badee numa lallabamu. Koreetti baay'ee isaan bahee hin jirin jedhina. Nasaa ta'e baratee guddatu. Waaqayyo si kaa eebbisu. የመጨረሻ ዋን ተቆስ ረድ ለብሳ ገገሳን ከቅድንጊ ተሰሞነ ከነ በረዱ ከና በረሃማ በራአት የለፍ ተሰነ ስራ ለበርሱ አቀይ ኦኬ የመጨረሻ ገገሳን ከጋፋ ከዝንቂ ተው ከራም በቀምነሲ ባለ መጀኔ ዋቀዮ ጴጥሮስ ሲወር አላጭፋን ከረከ ሰማልተይ አኒኮ በልሆነ ሞተባ ይራበለማ ቤቱ Sheikh bis Qezi bis isakana bis pastor bis Raji bis warra mani bis inuma banama garu akkaataan itti kan kebanutu akkaataa adda amen maal waan ala cufame keessa banu mina ayina taddararaka biyya begii jedhamu tokkotti konferensii waamamee begii beektan
achitti konfireensii waamamee ni 2011 wayi. Ana jirra nama tokko faarfata nama furtaaleedhaan ji'a sadii jedhanii nu qabsiisan amma kanatti manuma kee waaqayyo maaluma dubbanna dirree irratti inni numatti mul'atuma babarbaanna mana keessa numa shubbin ji'a lamatti galee ji'a tokkotti galee gaafa torbee lama galuu jarrachi naa bilbilan waan inni sagantaa sana hin dabarsanii jedhan isa ji'a sadiitti qaban saganticha hin dabarsinee jedhan hiikoo somaa dhugaalan jedhe anafuma lisaan haasaa ture anafuma mana keessaa waggeela dubbisaa ture ji'a sadii qulqulluu. Isa booddee maali akkamitti ennaan bakka akkasuma ta'edhaan lakkaa dhuguma hin hafise baay'ee gaddeen sirki ennaan jara warra faarfataattis raajii warra jenna gaafa bilbilutti irraa hin qabalime jarattiinis aaftee dhuma cufatte bakka hidheen ilaale lakkaa warruma nu keessaatu isaan akka garee wayitii raajii addunyaa fuutanii dhaqedha kan biraa bakka buufnee wajjin nu dhaa'edhaan. Isaan takka godha malee sagantaan hin hafne. Isa booddee baay'ee gaddiyanoo maaliif cufatan bakka aareedhuma jedhanii fakka tureennaan guyyaa 10 gale 12 gale midhaan nyaachuun ejibsiise ofumaan qophaa ture guyyaa 12 gale ni ragaa ibdaa guyyaa 11 gaafa guyyaa 10 Naayiroobii irraa naa bilbilan haaloo abeet takka silkii akkasii argee nabi addunyaa mootii jedhan warra booranaa gara bakkee taasisaa silkii keessan achuma Itoophiyaa irraa nuu kennine tajaajilaa tokko Ugaandaa irraa waamne nu duraa hafe maaloo deemsoo barsiisii mijeessina hin dhuftanee naannoo siloo qophaa'edha nan dhufa jedhe. Opin ke lafatti dhabu, jilbi ke lafatti dhabu, haasaan faarfannaan ke lafatti dhabu. Yoo paasteriin si arguu ni dhiyaata argamtee akka Yesuus. Kuteen bahe. Utuu jarri beekiin gahee Naayiroobii gale. Keenyaa dhaqeeraa man. Jedhaa wallaa taatu naa galateeffadha rakkoon gaati moolattee qabu. Karaa qobilitti abootti illee jedhanii Oromoo. Touch screen tokko irraa taphalaasheera isa imaalee dhusaasa iyyu tokko isa daangoote isa jedhan tokko beektu isan fuddee dhaqe namni isaan footoo of kaasaa ndigi bukkee dhaabate maal godhu waanuma qabanii gabaa ba'u ofitti galagasheen keenyeerra edeen poosti godhe intarneetiin ishee hun argamtu namni hun argu eessa ga'eedha warri karaa cufees warri achii cufees footoo irratti argana baalaabbo eessa ga'eedha. Utuu isheen asii beekee isheen ganaa guyyaa sadii deemti daqiiqaa 30 jire. Maal waaqayyo. Ani guyyaa 22 achi tajaajile isaan guyyaa 3 tajaajilan. Awwaldaa 7 tajaajile isaan konfireensii guyyaa 1 guyyaa 3 tajaajilan. An 80 hin gale isaan 2 galan. Maaloo. Woo! Siina beekees. Amen. Nubatina zamaashi. Warra booda waan akappalanitti buutu. Waan akappaltanii zeeroo galu tiraanspoortii hedduu harka keessa rakkaba yoo dhiibtanoo. Harka keessa biraatii irraaja. Ilaa gidduma kana namoota tokko ba'umsatu ta'a. Ba'umsi siif haa ta'u. Bara 2018 bees bakka sira 18 jira. Inni na geggeessu. Akka dinqiitti ilaaliinu. Akka dinqiitti sinaa geggeessu. Akka jaayiba yes ameen afura tokko lolfaa dhugoos akka dinqiitti sinaa geggeessu. Dooni maqaa Yesuusiin. Nyaatamtu jedhiin naan jedhe siin. Nyaatamtu siin jedhe. Nyaatamu edhime. Mee nyaatamu edhaa. Iyyaasu sadiitti gooftaan Museen ergatu. Yesuus maal godhaa. Museen ergatu booddee Iyyaasuun immoo geggeessaa argate booddee Museenis galaana irratti Iyyaasuunis galaana irratti. Galaanni Yordaanos gaafa dhaabbatu sa'aatiitti Museen galaana diimaa bira ga'ee fi sa'aatiitti Iyyaasuun Yordaanos bira ga'e adda adda. Kan Iyyaasuu caala. Iyyaasuu bira mootota 32 jira. Ganaa kan inni moo'ee darbe. Galaanni Yordaanos jira. Sa'aatiin itti galaana kan isaa normaal galaana normaaliidha. Galaana sinuma jiru. Hin guutuun irratti kan Musee. Kan isa kanaa garuu gaafa birraa samii irra didijee biyya fixa. Gamaa gamanatti firri waliin arga. Sa'aatii sanatti Yesuus sa'aatiitti galaanni guutee roobni birraa guutee gamaa gamana maasirra ba'ee namni wal arguu dadhabe keessatti akka gootu Iyyaasuu jara kana ceesiftan xixiqqoo gara deebi'oonna yeroo nachi cimu cimtaa'e. Ameen. Abbootiin gaddi. Achii guutuu isaan cima. Gamaa gamanatti waliin argu firri waliin argu. Namni walitti hin deemu dindilli irratti ni ijaaramu. Gamaa gamanaa walitti deemanii waliin dubbisan bara birraati. Galaanni Yordaanos guuteera. Amma tulluutta ol guuta biyya keessa machaa qabeenya cirran faca'u. Warri
qabeenyachi qaban minaan garaagaraa bukkeedhaa gidduu yeroo nachi guute biyya keessa dambali'u yeroo sana Iyyaasuudhaan Waaqayyo jara kana ceesiftaa'e attamitti ceesiftaa'e attamitti ceesiftaa'ennaan warra Leewwota warra luboota warra saanduqa kakuu Waaqayyo baachuudhaan beekaman kana maaf godhe xaafii bilchisiise nuun dhaabata ni nama nyaatu yeroo sitti cimuu si ceesisuu barbaada gooftichi. Jarri waliin argu minaanni waliin argu biyyi waliin argu ለመጨረሻ ላይ ይላል በጌታ እላ አሊ ወለ ዋንቱ በደበየ ገሩ ሰከላ ዋስትና ከንተ ገላሊቻ ዋስትና ከንተ ታቦታቱ ቅዱሳን ይጅራ ሲገሌ ታቦታ ሞከም ባቲ ጆሌ እስራኤል ከሳ ቆሞሌ ዊት ወረ ጀልቀ በደለታን ወይ ያቹ ዲሱን ዋገራ ገራቦቹ ዲሳኒ ባለ ወረጋኒ ምት አጀጂሳ ሰበቢሳ ታቦታ saya contoh bila berat warim ya Waaqayyo baatan keessa sokka bakaddaa'e Leewwota warra Leewwotaatu saanduqa kakuu baate kanaaf gaafa Kana'aanitti galan Iyyaasuudhaan akkeera Waaqayyo warra Israa'eloota 11 dhaala lafa jiru garuu warra Leewwiif fidiniin isaan daalli isaanii ana Waaqayyoodha lafarraan qabanii taabota kakuu baataa turanii daalli isaanii ana Waaqayyo isaaniiti. Taabota tokkittuu deema taabota namni caalu badeen tokko akka sarraamiti akan tola majia keessa jira abboomi kurnan tenkoo mandimette warra jirantu keessa jira warra sabaatani mooliyoo tokko baaf kenname kaanaatochi. Yes, thank you Lord isaantu baate yoo Waaqayyo baatu isaan Daawititti gaafa Filistiyaadhaa taabonni galu uwwisaa namichi jala markaantu qeennaan akkila marraachichi keessa yeroo ta'e. Yes. Waa'ee saganaa Daawit beekama mangistii keessa dhaga'ee taabota sureeffamtee naannoo harka namaa jira jennaan maaloo biyya kanatti ol hin butunaa achuma mana nama tokkotti gorsiisaa jennaan mana namicha Obeed-Edoom jedhamu tokkotti gorsiisan namichi immoo hiyyeessa macarrashaa Israa'el keessaa beekamaadha. Taabonni sun mana isaa dhaqee ji'a 3 taanaan namichi Habtaamii beekamaadha. Yesuus Kiristoos. Singalle guyyaa biraan dhufeerra si deebi'a. Abdaami namichi cima sadi as qaban ji'a 3 gidduutti si xumura beeku. በኢየሱስ ስም እርጋዳን በሰንስ ነገር ሬማ ቃለው የፕሮሰስ ያለው ነገር አይደለም ማለት እንጂ ነጥቀባ ላሽሰን ነጥቀባ አርቀጫ ነጥቀባ ነጥቀባ ባሊ ዚና ሐሞኮባቲና ሞስክራዲያስ ጀሰድ የዝብቲ ደቻከ ሰጋረት ጀሰድ ስረበራጅ ነው በቻሩ ጋራት ለሞን እንደለከ ሰለሞን ኩን እንድትተም ሰደም ይስተሪን ጋራት አንባየላ አለ ከንጅቱ ደጋይ ማና ከንጅቱ ደጋይ ጀሰድ ይድዱት ወደ ስርቂ ስራቱ ተፈተንቱ ሱበርባጋ ፉዳ ከሰሪ ሲበታው ጀሰድ ግዱት ሀብታሚደ ለምን ሳንዱቃ ከኩ ዋቀዮ ታቦተ ባቴ ጡቄ ፈያምባ አተምጎ ነሬ አተንቲጀ ወሪ ታቦተ ባታን ኒሉ መሳኒ ጋባ ሳምቢ ሻሪቻት ቱቃን ሻሪቹ ባታ ኢንጎጋ እንአባት እንዲቆና ሲወልቱላም ከዛስ ወሪሱ ሊሳሉር ቆልቁሉን ሀጨም ሐመሳጭ ያሪቱ ብሎ ለተደሩ ታቦት ይዞ ወሪ ታቦተ ባታለች በከራቦት ጃንዳሊዛክ ሰበቢሳ ገላለ ሳይወ ከንሰረ ይሰጨሱ ለመለሰው ፊጨው በርባዱ እንጂ የሚያሻግር ነው እንጂ ራሱ መሻገር የሚፈልግ ሰው አይደለም። ታቦት ተሸክመው እዛ መካከል ሲቆሙ አችጋ በሳና በተን ሰጨሱ ይሳኑ መቃባተ ሊዳበቱ ይሳኒንት ይሳና ተዝጎራን ጨናን ቢሻኒ ወልት ዲያ ሁነዋ አዳም ኩቴ ጀራጨሱ ተቀበተ ሊዳበቱ አተጎቱ ታቦትቹ በቀበዱ ዳበዳት ሰገሊቹ ፈይንቹ አሜን ካኩሉ ወሰን ጀቹ ወሰን ቀበዱ ዳበት ኦፊሲ ጨታ ነሞኒ ባየን ሲፋነጨ አሜን ይሰጨሲ ሱቱ ሲሉስ አሜን እነ ጨሲ ዱራኬ ባየ አሜን ገገሳ ዋቀዮ ለመገገስ ቶክ አከማሊት እኒ ቶኮ ፕሮሰስ ሎኪስሞ yes ቶኮ ዋጀዴ እንግሊዝ ፈበራቴ አቃዴም ሰቃ በራኬም ሳሰና ቢት አመጋሩ ከነቦል ማይኒ ዋቀ አሱባ ፈሲቲ ዋጎዲ ጀጃዴ አሜን አሱባ ፈሲቲ አሜን አሱባ ፈሲቲ ተከስና ጎዲ አሱባ ፈሲቲ ተከስና ጎዲ ጀ ቄሲ ባየ ጃለዱ ቶኮ ጀ ቄሲ መኪና ቢት ወርገን በይቆን
Namni wayi birrii wayi utuma walitti coccooru waggaa meeqa coccoortani nabba. Isaa beebiruma daddabarsee haadha manaadhuma dhossee ijoolleeruma dhossee tanedhe gara waggaa jaha walitti coccooran deemi. Maal bitachuuf? Viitsii bitachuuf gara waggaa jaha. Isaan dhugamuun isaa moxoruudhaan jedhe anatu ta'e hin dhawuti. Na walitti coccooran isheedhaan inni viitsii wayi bitadha inni oofte isheen ammoo garaa birriin koo geenye. Makina harka dirra kaa'adhee deemaaf jaarsa ata momoona tuffattee harka irra kaa'attaa jedhe baa qaamee keessi immoo maa isinis waldaa fiddanii dhuftanii deemanii harka irra kaa'adheen kottaan afaan isinii bitaan jedhe kottaa bishaan isinii bitaan jedhe utuma hedduuti meesir raajiidha innaan raajiitti namantu isinis hooshiin jettan innaan anoo keessaanii nama na'edhe. Kanaaf waan hin jedhutti naman ture innaan isuma gommaa kudhanii bitaa jedheen kattaarran deemaa jira እግዚአብሔር ምስክሬ daandiirran deema isuma gommaa kudhanii bitaa biitii dhiisaa jedhe too isa baattu danda'a nana mana jedheefi namaan jiree maal isoollee nana manaami waliin jettu ka innoo anuma ture namanni waggaa 20 dura biyyatti cuuphe maal jedhetu Ameerikaa jira eeyyaafatee argate maaloo jedhe barumsa sinna barsiifta ajandaarraan dhiyoo kana dubbise jedhe ni barreeffachuu kana sirriitti lammaduu qabdu sammuudhaan hin qabadhaa meedhiisi mee rakkinuu nutti baay'ate sammuudhaan qabachuu ni barreeffatu Yesuus inni waan hin raanfanne galmee qaba galmee warra jireenyaa warra du'anii meeti moo waa barreeffatu inni waan hin raanfatu ituu keetti qaaliitti hojii kee qabate inni hin raanfatu inni hin galmeessa waa galmeessuun turuudhaan waan gowwaan qabee waan galmeen qabee gadi nama lakkisuudhani gowwaan amma isatti lallabdeen dhaga'u isatti jechatti jettee dhaga'a. Namti sun gaaf tokko mee gowwaanaa jettee meedha buleeruma keessa waggaa 30 sisuma yaadatu hin ceetasa jedhu yaadatu waan gowwaan qabe waan galmee qabe gadi isan taa'ee dubbisee isa waggaa 20 wayyuu isuma akkasiidha maaluma isinii godhanna waan barbaadde bayi gaa xinnoodha xinnoon achitti koo asitti miriidha isa siitu achitti xinnoodha bani. Kanaaf laamee jiru waan akka qallaadhi dubbatamutu siifa. Namicha sanaaf geggeessichi geggeessaa maaliiti gidduu sanatti akka linki bara piroosesii waan inni takkaa kaleessa eeggadda argee bakka gidduu kana na eegaa gaa'e haa ta'uun biitsii dhumatti guuttadheen bitadha dheetu inni isheenuma 30 lammadee maaliif humna Itiyoophiyaatiin humna isaa gammata gaafa kadhattu ati humna waaqayyoo tol kadhadhu malee humna kee humna mangistiitti hin kadhatin atoo waan qabdu atoo gadi baatee mayoon waa itti daabboo bitattee manatti galtu yoo dhabuu dandeessa isatti ol hin kadhatin ati achi sabni danda'u waan si gaafadha akka biyya እግዚአብሔር ሰው ሲሙና ወያ ጀጀባታ waaqayyo si ayyaana sodaani ila ammame beenofte beetta ammati garmalee beenofte beetta ambeelee kubee gala muqattir kadheen gaaf tokko lakkeenidha yeroo baadiyyaa gee hojjetu narraa galee naannis beenofte beettu baay'ee beenofte beettu gaafati baay'ee beeloftee dhuma ammasiitti bakka muka yaaddu gaafa si godhu utuun sitti dhufe maal akkasii godhu barbaadetu si jedhe maal naan jedhe Nabi dubbata maal naan jedhe waan nyaadhu naa bite Eeshi guyyaa biraa akkuma kana sasila caalu gara irraatti beeloftee ammas baadiyyaa keessa jirta adaanacha beebee sitti dhufte maal akkasii godhu barbaadetu si jedhe maayettaan isheedha maayettaa akka bal'aa kee fudhata Boleera kaaree kuma tokko naabitiin jedhan maaliif isheetu danda'a isa biddeedee na dabarse as inni caalu sintama'u adaanachi nan ganaa biddeen gaafadhaa kun gaafuman ishee arguun kuufayyuu kantiibaadha sila gaafa buddeen na kadhate maalitti na kadhate kun buddeen hin dangoonee matiin lawutti godheen kel birii 500 kaffalaa fi hin xumuran taa'e adaanachi qabiyyoo sitti dhufe garuu Mana kesi gurguddaa amma kana tiratti badoo jedhe qurxiinuma kiiloo tokko muriina jala kaa'e heettaani adara qixuma kiiloo qixuma titeessu sana bukkeedha atiriinuma tokko daddana baasa hin jettua hin danda'a kaa'inni danda'u mana keedha mana diya bal'ate yemmii bal'ate alee maalee Kalau berkiniyosi, kalau dulu shilingi sumuni kalau tak karena tak ini dire, gapa ya susah cerita dari boya unik ni, gafi anjal kau yole, ada rangnya, ilmu dia awut cerita dari bayar anak, ya, ilmu dia awut. Mereka kali sering gapa beri lama salina akan nani, biar timo, pemaja tu kuma tu kena akan injeni, namai. Apa bidai ini, sesana kapa bidai ini, gapa kita malah kesih korban badan, dia tu terbanjiran, buyati
Amantiidha waan ta'eef. Gabbi darbaan jira naani akka gootu waamatti mana jaarra jedhee kana bichaa jira ati isa dandeessaa. Ani hin beeku isa ati dandeessu isa waa'ee kee danda'u isa waa'ee kee hiiku isatu dura kee bu'aam. Taabota Waaqayyoo. Nyaari Waaqayyoo wali harka keessa qabi. Walagaan toora macheena meekiraanoo rabashiyaa geggeessummaa Waaqayyoo bara 2018 ji'a xixiqqaa jirtu kana jala guyyaa 30 asitti ji'a xixiqqaa galtu kana lafa dheewwatee akka dinqiitti waan argan. Ija kee wal qabuus lamman kee ol kaasi. Mul'ata arga. Rama haluka itina sola bakanto la bachias. Parmente glato na makanda halifai. Namoota afurri gubaa'ee kanarraa irra bu'uuna 15 ol jira. Warra akkasii warra kittoo kana wayirkaa ba'anidha. Nama sibukkee dhiisii obboleessa dhiisii jedhee dhiisii sin ilaallatu akka dhuunfaatti namni konneetti godhu ila tinbiixaawii awwaaji. Tinbiixaawii awwaaji. Agalgaawota kana dabalatee kuwaayinii dabalatee amantoota dabalatee ala dabalatee keessa dabalatee akka lamaan gara kootti agarsiisi. Gara kootti agarsiisi. Kaasi. Tokko gaafa jiru dheera jettaa lama gaafa jiru dheera jettaa sadii gaafa jiru garuu 10 sedi 5 sedi 7 sedi dheera ol kaafte sagaleeke achirra naannoftee dhimma nama si bokkeenis namoota 15 ol jidduu gara turfatanii dhugaa baatanii inni qabame gadhiifamee inni du'e ka'ee inni sirroonfate si yaadatee akkaawuntii irratti milaakii ta'ee isa si geggeessu si ceesina Yordaanos illee ta'uu hin danda'u. Yordaanos waan ta'e barbaadde biyya keessa qopheeffadhu. Tokko gaafa jiru dheera jettaa lama gaafa jiru dheera jettaa sadii gaafa jiru dheera namoota baay'ee irraa furri bu'aa. Wala hatoonda halufaana hatoo rabashiila badiya dheera jechuudhaaf tokko ila toto ila abadu toto lama sadu